Galatooma Azizaa fi an isin jidduutti obboleeyyan meeqaa wajji argamuu keenyaaf hedduu gammannaa. Asitti obbo Baqqalaa arkuu kiyyaaf lataa namaan hedduu jaaladhu, nama beekaa, nama dhuga'aan afaan keenya beeku, afaan keenya beekinsa qofa kan hin ta'in rakkoo ummata keenya galgalaa ganama walaloon baasu arkuu kiyyaa hedduun gammadaa. Professor Kadir Hussein si arkuu kiyyaa hedduun gammada. Siifin dawwala je'eetiin kalee wanni biraana qabdeena hambifteeniin qaana wereef ogguun si arkuu. Obboleessi kiyyaa waan keessaa'uu karaa oborraa kana dabre waan karaa dadarit dabre waan inni dubbate na laaqe waan inni dubbachuu deemu cufa harkaa balleeyse. An ji'a 8 achi ture sangaafa biraa dubbannaa dhiisaa waa lama irrattiin dubbachuu barbaada. Takka Itoophiyaa keessatti ummanni dura kolonii ta'e ummata Oromoo ka Harar cufaa miti hanqa xiqqaa isinin garsiisaa. Ammoo Minilik ummata keenya cufa cabse. Cufa sirna gabrummaa ka Ijiptiitii fi ka Minilikiin wal maddii qabee isin garsiisuu barbaada. Sirni Minilik akka haareetti ijaaramaa jira. Badiin akka har'aan tana ummata keenya irra gahaa jirtu ta amata 140 dura turte. Zamana ummanni keenya harki muramu, harmi muramu. Harmi muramu namni manaa wajji gubata. Manaa wajji gubata. Laal Itoophiyaan Oromoof du'a malee waa takka illee hin qabdu. Badiinsa ummata keenya irra ijaaramte. Anyway, gabaabdutti waan Ijiptii kana dubbadhee eegas booda Minilikitti dhufaa. Ummanni keenya san dura ummata bilisa ture. Mootummaa isaanii qabaachuu turan, sirna gadaa jala buluu turan, karaa Harar kana Raabaadorii jedhaniin sirna Raabaadoriitiin taraa boodaa kan filame 1872 actually 1872 kan itti filame. Tana maaliif hin seetan laal Koloneel Mahammad Muktaar jedhanii commander tokko ka Ijiptii overall commander Muktaar jedhaniin ka biraati kun ummata Oromoo ka taa'ee wal marihatu liidaroota ka taa'ee wal marihatu bira dhaqeeti arkee ijaan arkee maal jedhee barreessite seetan artikila tokko barreesse 1879 afaan Faransaayitiin Journal of Medieval Studies jaa ummanni kun jaa mootummaan isaanii it is purest democracy, purest democracy. Yogguu taa'anii haasawan ka dubbatu san malee lilmeen yoo lafa buuten dhagahamtu jaa. Ummata seeraan buluu ture jechuu akkas jechuu talamaddiiti loltuun isaanii hedduu fierce jaynummaa wasana hin qabne maal ja'a seetan waan inni juun afaan Farsaawitti katabame booda afaan karaa Ingilizitti jijjiirame namni na gargaaree aan afaan Faransaayii dur xiqqishoon beeka sunuu ammaan tana bade. Nama translate na godhe maal jaseeta Koloneel Mahammad Muktaar loltuun ummata kanaa sodaa takka malee du'a fees godhanii warra duude duuban deebine warra fiigee madaafa dhawan cuqqaaluu barbaadu meeqaatu chirratti dhumee jaabar waan inni je'een koot godhee isinitti himaa.
laali yogguu loltuun Ijiptii karaa hara kana dhufan barbararraa ka'an biyya Sumaalee yogguu isaan karaa deeman dhagaan tokkotti hin darbaman yogguu biyya Oromoo keessa dhufan rizistaansii eegalan maal jechuu barbaadeeti akka Profeesar Ruubinsan ji'utti ummata Oromoo qofa yogguu loltuun Ijiptii dhuftu ka rizisti godhan lola sadii major wars ummanni keenya ni moohaman maaliif moohamanii isin cuftunuu beekuu dandeeysanii qawwe madaafa qaban qawwe qaban waraanaan hin loltu waraanaan nama madaafa qabu loltee moohuun hedduu nama rakkifti hin dandahamtu sanitti moohaman sirna akkam dhaaban warri Ijiptii tana isinitti himeetiin Minilikii wajji wal maddii qabee isin garsiisuu barbaade kaamtuurraa koloniyaalizim gaarii fi badaan qabu ammoo ka walirra bada'aati qaba saniin isin garsiisuu barbaada laalta duraati mootummaa koloniin Ijipt kiiloomeetira 9 magaalaa Hararirraa hanqa 120 hanqa gaara mul'ataa hanqa Dadar hanqa Hirnaani geessinatti hin fakkaattu hanqa numarra turte jechuu ummata Oromoo ka rijinii Harar keessa jirurraa waan sardillee hin guutan jechuu barbaadeeti eeriyaa xiqqoo moohan ummata keenya cabsan ammoo warra lolarratti qaban jaran akka yaarin na dhagaha warra lolarratti qaban tokkollee harkarraa murre miilarraa murre waanin tana isinitti himuuf booda gartan talamaddiiti warra lolarratti qaban tokkollee gabran goone gabra godhanii gurguru gabra godhanii ifi dalagsiifachuu hin godhamne tana matannaa qabadda mootummaan maali koloniin Ijiptii dachii ummata keenyaa fuudhan maaliif fuudhan loltuun isaanii mindaatu kafalamaa fi zamana san Kaayiroorraa kafalanii fi akka kuduraa fi muduraa fruit vegetable akka dhaabbatanii supplement godhanii nyaanni isaanii akka wanta ta'uu jecha dachii ummata keenyarraa fuudhanii dachii ummata keenyaa wanta godhan ammoo loltuun isaanii dila kana heddummina waan hin qabne jecha dachiin ummata keenyarraa fuudhamte hedduu xiqqoo Ijiptiinis eeriyaas akkam bulchite amata 9 qofa waliigala amata 10 bat amata boodaa bulchuu hin dandeenye isiniin garsiisa tasaniiti taaksiin mootummaan colonial administration Egyptian colonial administration ummata keenyarratti buuse gosa lama takka loonirraa namni loon qabu yoo loon 30-40 qabaate 15-20 irraa tokko kennuu turan re'ees waa'uma akkasiisanii talamaddiirraa midhaanirraa kafaluu turan maal jechuu barbaadeeti taaksiin isaanii san tan Minilik fidee wajji wal maddii yoo qaban dachii fi samii ta isaanii faarsuu fi miti digrii isiitu hedduu adda adda jechuu barbaadeeti isiniifin gabaabsa amata 9 booda 1875 dhufanii by 1883 ummanni keenya ka kolonii isaanii jala ture ka'anii resistaansii eegalan waa takka taniin irraanfadhee ture guddoon takka laale dhufan tarasadii lolarratti namni keenya gaaga'ame booda resistaansii continue goote liidaroonni Ijiptii maal tooftaa akkam fidan seeta warra liidara Oromoo cufaahuu yaamneeti
mootum gabrummaa basically isaan mootummaa Egyptii akka fudhatan jechuu gabrummaa Egypt akka fudhatan jechuuf ummata keenya liideroota cufaahu waliin qabanii mootummaa Khadiv Ismail ka biyya Egyptii bulchuu ture isa jalatti isa jala bullajaa amanaata jettu under the cover of Islam yaada kana dhiheessanii warri dhufe sun cuftunuu liideroonnis dhufe sun cuftunuu tokkolleen hin fudhannu nuti bilisaa jedhaniiti cufaahu bakka takka aggatan eega isaan dhuman booda rezistaansiin ammata 8 ni qabbanooyte ammoo by 1883 rezistaansiin eegalamte by 1884 military colony ta Egypti ta gamana jirtu cuftunuhu ummanni halkan dhaqaniiti ka waraana itti darbatu ka dhagaatti darbatu achirraa guga'anii isaan cuftunuu dhufanii magaalaa Dirreedhawaa Harar keessatti galan basically colony Egypt ammata 9 qofaaf area san turte jechuu barbaadeeti eegas booda isaan 1885 yeroo san Egyptii ta bulchitu Egyptinu ififuu kolonii Britishii bulchaa ture control waan dadhabanii jecha achirraa baasu barbaachisa jedhanii loltuun Egypt achirraa bahanii yogguu isaan achirraa bahan odoon hin turin Minilikiitu dhufe loltuun Minilik karaa dheeraa dhufan dura ummata Oromoo ka Arsii cabsuu qabanii ummanni keenya ka Arsii yoggaa 7 Minilikii wajji lolan 7 loluu qofa kan hin ta'in tara 3 moohaniiti taraa takka hanqa magaalaa bakka magaalaa Mojoo jedhaniin sanitti hanqasitti arihanii taambura isaa maal jedhaniin nagaaritii isallee irraa fudhatanii isa rabbiitu lubbuu baase booda amata 7 booda amata 7 isaa keessatti lola Azuul irratti nama hedduu dhume nama kuma meeqaa dhume Profeesar Abbaas Haji kanarratti kitaaba barreesseeti jira san qofa kan hin tahin Anoole irratti waan takkaa bakka biratti hin tahin dubartii harma mirgaa muruu dhiira harka mirgaa muruu yoo harka miila mirgaa muruu achirratti nama meeqaa harkirraa muramee yoo harmirraa muramee san bira dabraniiti hamurame kana mormarratti fannisanii ganda isaanitti kagalan tana maaliif godhan seeta nama terrorize godhuuf sirni Itoophiyaa hedduu violence nama terrorize godhanii qalbii namaa cabsanii namni gabra tahee akka buluu godhuufi ummata keenya moohuu qofa kan hin ta'in warri dura ituu cabsan ituu keessa yoggaas 3 fixanii yeroon hin jirtu waanis xiqqoo waan hin jarjaruu jecha wahallee hedduu dubbachuu nan barbaachisu lola Calanqoorrattis Minilikiitu moo'e maaliif moo'e loltuu 25,000 warra qawwee qabu qaba Amir Abdullahi mootiin magaalaa Harar loltuu Oromoo loltuu Sumaalee loltuu Hararii hanqi qabu walii gala 4,000 moo 5,000 kun booda dhufan Dirree Calanqoorratti ummanniin amma maqaa dhawe kun ummanni Hararii ummanni Oromoo ummanni Sumaalee bakka takka dhumanii qabrii takkatti wajji awwaalamanii Minilik achirraa ummata keenya cabsaa magaalaa Hararitti galee magaalaa qabate laal warri lola Calanqoorratti qabame tokko harki irraa muramin yoo miilli irraa muramin waan birallee kan muranii jira waan akkasii san hin dubbaddu san bira dabraa warri lola qabame ni gabrooman
carcar keessatti gaafa Dajjaazmaach Abbaa Seexaan achi yoggaa sadii ture nama meeqa gabroomsaniiti waa'in anju'uu miti. Professor Timothy Farhan waan katabe nama Ameerikaati dachii bal'ootu ituu keessatti totally depopulated loon isaanii zarafanii dhumanii namni baqatee jira deeme dachiin dirree aditti haftee jaabar nama faranjiita kana katabe san qofa dabranii san bira dabranii ummata keenya gabra godhanii magaalaa dirree adii magaalaa keessa gurguruu turanii bar arsittis kanuma godhan one British traveler in 1886 when inni katabee 1886 miti 1888 katabee lafa kaa'e ummanni Arsii asitti guyyaa adiin magaalaa keessa gurguramanii sirni Itoophiyaa tana maaliif hin dubbachuu barbaada namni keenya akka sammuutti qabatu sirna bada sirna violent ka ta'e ammaan tanaas badii ummata keenya irratti ka jaarame ta dhugaatiin isinin jaa waa'in anjuu miti Professor Tashaalee Xibabu nama Amaaraati ammoo he is a very objective historian maal ja'a seetan modern Ethiopia was built on the destruction of Oromo power harka dhibba tokko dhuga wama dhugaa ta'e hanqa ammatti Itoophiyaan baduma ummata keenyaan waa takka qofaan ummata keenya jaalatanii bar du'atti erganii yogguu du'an gabra godhachuu san malee maali waa takkallee ar'allee akka ilmoo namatti nama keenya ni ilaalanii bar warra Madagaskar irraa dhufe yaanii bar ummanni keenya Madagaskar irraa dhufe mattee jaaniimi ummanni akka ummata Oromootti original people of that country hin jiranii bar tuffii wasanan qabnen ummata keenyaa qaban tana maaliifin aaree dubbadha seetan laal hanqa ummanni keenya jabaatu yoo humna qabaanne malee abadan illiitiin Amaaraa haqa ummata keenyaa hin fudhatan tana beekuu qaban wanni ar'aan tana isaan hidhatanii sirni kun diigamu qaba sirni federaalizim wanni ja'aniin waan biraatii miti sirna Afaar diiguu fi Kasumaalee diiguu fi maal faayidaa qabaaf kan isaan diiguu barbaadan Oromiyaa hidhatanii maaliif biitti firii qabdu heegiree qabdu Oromiyaa 100% control godhu ummata keenya bar jara keenya irra guddaa namaan beeku malee maappii tolchaniiti Oromiyaa kilastara kudhanitti adda addaan baasanii yerootu lola Tigraay ta'e kana amma resistaansii ummanni keenya eegale kanaatu gadin baasin malee sirna san diiganii maappii san baasanii ummanni Oromoo deebi'ee tokko kan taane addaan facaasuuf muratanii jiran lafaa kaaseen jiru waa hedduu waan hin beekuun qaba beeytaa waa takka dubbachuun hedduu namatti ulfaatti namni keenya qilleensa yaa'uun qabu mootummaan amma jirtu tun Minilik irraa eegalee honest to God takkallee exaggerating God sirna sanniin beekaa irra barreessee Minilik irraa eegalee Iyyaasuu Haile Sillaasee Darg Mallas tokkolleen ummata Oromooti kanatti bada'an jiru takka zamana Minilik mana hedduu gubuu turan loltuun yogguu dhufte lallabanii namni baqadhaa jedhanii namni keessaa ba'a ammaan tana namaa wajji mana gubanii bar qaaniin tanaa gadi ni jirti Wallagga keessatti mana 70 faannoon gubdi mana 70 nama almost 500,000 people are antana Wallagga qofa keessatti displaced ta'ee jira loon ni zarafamaa ni ajjeefamaa shawaa keessatti kanuma Gujiitti laal irra guddaan keessan hin beektan taati malee Gujii keessatti guyyaa tokkotti mana 11tu namaa wajji gubate takkaan dhageenya addunyaa irratti dubartiin ulfaa 7 manaa wajji yogguu gubattu
takkaan dhageenye. Laal ummata keenya cabsuu barbaadan mootummaan tun anaaf mootummaa nafxanyaa tafiinxaat gabrummaa san ummata keenya irra deebisuu barbaadan. Gabrummaa ummanni keenya ammata 140 sirni ma jiru kun yoo ammata 4 fi 5 ture afaan oromootiin baruun hin danda'amtu. Yoo lubbuun jiraatanii ammata 4 5 yoo jira na yaadadha maal jecha afaan keenya dubbatamuun hin danda'amu. Afaan keenya laatiiniin katabamuun hin danda'amtu. Kana cufaa maaltu ummata keenya keessaa baas waa takka qofa qabsooma waboon eegaltee itti jirtu. Akka laalcha kiyyatti yoo ummanni keenya humna qabaate namni si kabaja. Addunyaa irratti humna qabaachuu baatu namni garagalee si laalu hin jiru, si tuffata. Keessaa sirnaa Habashaa keessatti humnatti amanan isaan ummanni keenya kanan beeku. Humnatti amanan yoo humna qabaate ati jabaatte haqa keetillee guututti beekuu baatan si kabajan. Ar'aan tana maaliif waan Oromoo dubbatan waboon waan jabaattee jecha bara waboon kabajanutti horte kabajaa ummanni keenya takkaa qabaatanii hin beekin. Gabaabdutti isiniif hin gabaabsa. Laal ar'aan tana ganama kana silaa bakka waboottiin dubbadha. Torbaan afur dura waan Eeliyaas ibsaa gaafateef lakki commitmentii seeneetiin jira. Isaan guyyaa 10 dura kan na gaafatan bakka waboo sanitti ganama irraa na jijjiiraa zaaboodhaan dhufa je'eeti ganama teenitti as dhufa. Dafee asii fixeetiin achi dhaqee isaan irrattis qooda fudhadha je'e. Aan personaalii wanni ummata keenya baasu karaa ammaan tana waboon irra jirtu. Waboon jabaachuu qabdi. Rabbi jaa karaa dandeessaniin waboo akka laalcha kiyyeetti waboo gargaaruun investment in the future of our people. Laal ummanni keenya Itoophiyaa wajji jiraachuu yoo barbaade hedduu gaarii, ammoo abbaa biyyaa, abbaa mootummaa, abbaa qabeenyaa tahanii ummanni keenya risoorsii Oromiyaa yoo kontrool godhe ummanni biraan wajji jiraachuu yoo fedhan that is fine. Sudakoo takka illee hin qabdu. Gabrummaa dursaan akka haareetti deebifnee ummata kanarratti deebifna jechuun hin taatu. Ar'aan tana at least ummanni keenya alaa ala jira. Tanaa jecha karaa dandeessanii Rabbii ja'a waboo maddii dhaabbadhaan isiniin ja'a. Rabbii ja'a. Galatoon. Waaniin walgahii waboo bira dhaquu jecha dhiifama naa godhaa yooniin emotional ta'es dubbi'iitu nama balbalche. Ummanni keenya maaliif kanan agarree nama balbalche. Laal bari yoo jabaatte ni kabajamtaa. Atillee mataa ol qabattee boontee deemtaa bara. Namni biraatis si kabajaa bara. As Washington keessa ta'anii as ta'anii Oromoon inni gallaalleen jedhanii lallabanii bara. Ummanni keenya Amaaraan inni gallaalleen ja'a. Hin jiru bara. Ummanni keenya ummata kabajaa qabu. Maadagaskaar irra galchina jedhaniiti siili arraba gatii hin qabne nama arrabsanii tanaa jecha kabajaa haa ifi goonu. Kabajaa ummata keenya godha. Karaan guddaan kabajaa itti goonu hegeree ummata keenyallee waboo gargaaraa jechuu barbaadeeti dhiifama waan leefu hedduu galatoomaa fixadhaan gama kiyyaan.